asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Ayyaanni irreechaa jaalala. Waaqni kenna. Waaqayyo dunurraa fudhatee foon qallee laannafi. Waaqayyo waan nurraa fudhannee magra qabanneet itti irreeffanna. Waaqayyo irreeffanna silaa. Waaqayyo nu warra fagoo waan jiruuf siidatti irreeffanna. Odaatti irreeffanna. Malkaatti irreeffanna. Akka kana dhufte. Amaaras ta'ee, Ortodoksiis ta'ee, Islaaminaas ta'ee ayyaana waliif kabaja. Ayyaana walii kabaju kana akkuma waliigalaatti akka duritti ummanni Itoophiyaa ilmi namaa ayyaana kan waa akka kabajuudha. Tokkoffaa. Ko waa kadhannuuf kan irreecha dhaqnuuf akka namni jiraatuuf. Akka Waaqayyo nagaa nu uumuuf. Akka bari nagaa nu ta'uuf. Akka waraanni hin kaaneef. Akka dhibeen nutti hin dhufneef. Bakka jirrutti Oromoon irreecha kana wal waamati waaqa kadhaa waaqni nu dhagaa waaqni nutti dhiyaatee jira nuti waaqatti hin dhiyaatini. Waaqa kadhaa ummata Oromoo. Oromoon waaqa malkaa san uume waaqa odaa san uume waaqa hunda uume kadhachuuf achi dhaqa malee malkaa sanii muti an kadhatu. Oromoon muka jala taa'eeti waaqa isaa kadhata. Yeroo durii galmi jiru. Odaa guddaa jala taa'eet Oromoon kan wal lolee alaarsa kan lubbuu wal baasillee guma akka walii kennu kan godhu kan balleechirree kan adabu galmasaati. Anaaf egaa irreechi mallattoo Oromoon akkaataa uumaa fi uumama isaa itti ilaaluu fi itti kadhatu yookiin galateeffatu gabaabaatti kan. Namoonni irreechaa fi amantii wal qabsiisan jiru irreechi mataamti isaayyuu amantiidha kan jedhan jiru isa kana mee wal bira qabaati yaada ammaas utubaati naa deebisaa. Yoo dhugaa dubbatne laalle amantii fi aadaayyuu lafatti gargar baasan nama dhiba. Maaliif hoo jenne Oromoon yerootti irreeffatu fakkeenyaaf yeroo fuudhaa heerumaa irreecha qabata irreecha qabatee waaqa kadhata yeroo gumaa yeroo araaraa irreecha qabatee wal araarsa kana aadaa moo amantiidha jenna. Inni lammataa immoo irreechi kun mallattoo Oromoon ittiin uumaa fi uumama isaa qabatu coqorsa yookiin immoo marga jiidhaa yookiin immoo daraaraa qabateetu waaqa kadhata. Kun waaqa kadhachuun aadaadhas amantiidhas kana haaluu hin dandeenyu. Yoo amantii ta'e waaqa hoo sabni hundumtuu itti amana. Kan kiristaanaas haa ta'u kan islaamaas kan waaqatti hin amanne hin jiru kan waaqan kadhanne hin jiru. Yoo akka Oromootti akka Oromoon kadhatu waaqa yoo kadhatan iddootti faallaa ta'e mul'ataa hin jiru. Akkatti Oromoon uumaa fi uumama isaa ilaalu irreechaan walitti dhufee waaqa kadhachuun walitti dhufee akkaataa itti eebbisu dhageessanii turre deebuun barbaadu kun hunduu maal mul'isa yoo jenne Oromoon uumaa fi uumamaan otoo amantii kamiyyuun fudhatiin otoo islaamas hin ta'in kiristaanas hin ta'in kan ittiin kabajaa ture. Waaqeffataadha kan irreeffatu gata'e irreechi amantii Oromoo gata'e ati Oromoo taatee egaa uumamte kun irreechi kun arra kan calqabame mileenii ugaa mileenii fuuldura kan calqabame gata'e akaakilee abaabilee kitirraa eegga dhufe ati akkamitti lagatta lagachuu dandeenya dhiiga dibattee ati tisiisa dheechuu hin dandeechu ati Oromoo taatee uumamtee waan san lagachuu hin dandeenyu hoo amantiillee ta'e amantii karaa biraa gaa fudhanne eengadda gabrummaadhaaf fudhanne madaa gabrummaa sun hoon jedhu. Mee isin amantii waaqeffannaa fi sirna irreechaa kana akkamiin ilaaltu? Waaqeffannaa waaqa tokkotti amanuudha. Waaqa gurraacha garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa. An kenneen gaabbinee an hin qabu jedhee waaqannee waaqa lafa dhisaa malee diriirse waaqa utubaa malee waaqa dhaabe. Waaqa tokkichatti Oromoon amanaa ture. Waaqeffataan namoonni waan ofii kana waan abaabilee waan akaakilee isaanii han dur ture kana deebisanii addunyaa kanarratti mul'isan. Oromoon waanuma fee haa amanu musliimas ta'e kiristaana ta'e waan kana galateeffachuun isaanirra jira. Amantiin biraa musliimatis ta'e kiristaanaa ta'e humna qabu isaan
waan humna qabaniif amantiin isaanii kabajama ayyaanni isaanii kabajama Oromoon immoo garbummaa jala jira waan ittiin amantii isaa kana waaqeffata karaa diina irraa dhoowwu humna hin qabu qawwee hin qabu eenyumtuu Oromoon ta'ee han uumame tokko laphee isaa keessatti waaqeffataadha hundumtuu waaqa tokkichatti amana Oromoon eechumaa dhaquu hin danda'u Oromoon Arabaa moti Oromoon Israa'elii moti Oromoon ummata kushii Oromoodha eenyumaa ta'uu hin danda'u haa of taanudha keenyatti haa deebinuudha keenya haa cimsannu keenya haa jabeeffannu hordoffiin adda waan amantii adda addaa hordofnu kun dhiibbaa maaliin nurratti geecha tokko Oromoon akkuma aadaa qabu akkuma afaan qabu maqaas qaba maqaan Tolasaa Badhaasaa qabna Boontuu Sooretti Dureetti kana qabna maqaa ijoollee isaaniiti warrumti biraatirree eenyumtuu maqaa hiika qabu maqaa namni beekuu danda'u akka ijoollee isaaniitii baasan amma Mahammad Khadijaa waggaa jedhame Oromoo ta'an hin beeku hiika isaa amantii haa amanan maqaa Oromoo haa baasaniif maqaa nuyi beeknu maqaa hiika isaa beeknu ijoollee isaaniitii haa baasan amma carraan tokko qabamee jira gaafa arsadii gaafa irreechaa akkuma arsadiitti dhufanii ijoollee achitti ammachiifatan jecha maqaa moggaasaniif asittis warri ijoollee qaban dhufanii maqaa haa baasisaniif abbaan malkaa jira hangafaan maannaa jira hangadaa hulluuqe jira kana haa godhan ofitti haa deebinu umman Oromoo lafti sun diriirtee samiin kun dhaabbatee ummata lafa tana jiru garuu warri amantii biraa qabu baabiliinis ta'e quraanni ergasii biyya lafaatti kan lallabame egaa Oromoo uumame booda Oromoon san fuuldura waaqa isaa kan beeku waaqa isaa akka nama tokkotti himatee kadhatee kan irraa argatu ture ogguma kana beeknu mataa micciiruuni ani baay'ee waan deemaa jiru natti ulfaata baay'ee natti ulfaata waan deemaa jiru keessattuu isaan jedhan amma fooyya'ee hedduutti fooyya'ee amma duubatti deebi'aa jira kuni maal natti fakkaate xiiqii wayii natti fakkaate dhuguma kiyya caalaa kuni Oromoodha dogoggora guddaadha kun kan tokko tokkoon caalu garuu immoo obbaruu waan guddaadha. Jaarsi Boorana maan naan jedhe yoo karaa amantaallee hin taate amantiin addunyaa kana gugurdoon waan bar nabiyoota namaatti himti jedha. Uummati Oromoo immoo waan bar waaqaaf namni hin jiru namaatti himedha. Nama waaqa irraa wadhagayeef namni nabii irraa wadhagaye nabiyoota irraa wadhagaye tokkoo miti. Nu waan waaqa irraa dhageenye qabna. Waan nabiyoota irraa dhageenye akkamii fudhanne waan waaqa gadhiifne. Akkas jedhe Jaarsi Boorana amma dambala waaruu kaas keessatti infoormaantii guddaa beekame. Jaarsi kitaaba kan guutuun isa jechuun danda'a. Kanaaf uummati Oromoo argaa dhageettiin isaa waaqaan waltajjitu. ኢሬቻ ምንድን ነው? ባህላዊ ስርዓት ነው ወይስ ሃይማኖታዊ ስርዓት ነው የሚለውን ጀምር። ይሄ ሃይማኖት ከባህል ይለያል የሚባለው ውሸት ነው። የለም እንደዚህ አይነት ነገር የለም። የኦሮሞ ሃይማኖት የለውም ኢሬቻ ባህል ነው ብሎ ያወራሉ ብዙ ሰዎች። እነዚህ አክቹአሊ ከነሱ ጋር መከራከር አያስፈልግም። ለምን እንዴት ነው የምትዩ? ስለ ኦሮሞም ለማወቅ አይፈልጉም። ለማወቅም ደግሞ እንትኑንም የላቸውም ሜቶዱንም ቲዮሪውንም ስለማያውቁ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ኦሮሞ ሃይማኖት የለውም ለማለት ነው። አሁን ጥምቀት ምንድነው? ጥምቀት ሪቹዋል አይደለም እንዴ? እና ሃይማኖትም ነው ግን ባህል ውስጥ ያለ ነው። ከባህል ውጪ ምንም ነገር የለም። ያ
ስለዚህ አብረው የተያያዙ ናቸው። ኢሬቻ ባህልም ነው ሃይማኖትም ነው። ነገር ግን ይሄን እምነት የባህላዊ እምነት ነው ኢሬቻ የሚሉ እኮ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸው አሉ አይደለም? ውሸታቸው ነው። ምን ያውቃሉ? ኦሮሞ ነኝ እያለ ኦሮሞን እየዞረ ኦሮሞን የሚያንቋሽ ስንት ኦሮሞ አለ። ቅድም እኮ ነገርኩሽ። ኦሮሞ ሆነሽ ስለተወለድሽ ብቻ ኦሮሞ ነኝ ማለት አይደለም። ኦሮሞ የምንድነው እምነቱ የባህል ነው። ክርስትና ባህል አይደለም እንዴ? እስልምና ባህል አይደለም እንዴ? ከየት ይመጣል? ስለዚህ የኦሮሞ ብቻ ተለይቶ ካልቸር ሆኖ ሌላው ሃይማኖት ከካልቸር ነፃ እንደሆነ መለኮታዊ ነገር ማድረግ ማጭበርበር ነው ወይ አለማወቅ ነው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለጥምቀት ታቦት ይዞ ወንዝ ይሄዳሉ በየዓመቱ። እሱ ሃይማኖት ነው ባህል ነው ሪቹዋል አይደለም። እና ሌሎቹም ነው። አሁን እንደዚህ መጨባበጥ ባህል ነው ወይንስ ሌላ ትርጉም አለው? እኔም ልጅ በጀርባው ተኝቶ የሚጸልይ ካለስ? መልካም። ስለዚህ አስረግጠው የነገሩኝ ዶክተር ኢሬቻ የሃይማኖታዊ በዓል ነው። አዎ መልካም። እንግዲህ ኢሬቻ ሃይማኖታዊ በዓል ነው ብለን ካልን የምስጋና ቀንም ነው ተብሎ በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ይታወቃል። ማን ምስጋናው ምንድነው? ማንን ነው የሚያመሰግነው? የኢሬቻ በዓል የሚለውን በዛችሁ ያው ብዙ ጥናቶች ስላደረጉ ነው ስለ ኢሬቻ ላይ የምጠይቁት። እኔ ኢሬቻ ምስጋና ነው ብዬ አላውቅም። ብዙ ሰዎች አዋቂ ነን ለመባል እየዞሩ ይሄ ኦሮሞ ምስጋና የሚያቀርብበት ነው፣ ኦሮሞ እንዲህ የሚያደርግበት ነው። ማንን ጠይቆ ነው ምስጋና ነው ብሎ የነገራቸው? እኔ ኢሬቻ ምስጋና ነው ብዬ አላውቅም። እና ይሄ ኦሮሞ የራሱ የሆነ ኮስሞሎጂ አለው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለየ ከቁርአን የተለየ የራሱ የሆነ ሚቶሎጂስ አሉት። ክሪኤሽን ሚት አለው። መልካም። ኢሬቻ የባዕድ አምልኮ ነው? የባዕድ አምልኮ ነው ኢሬቻ? ክርስትና የባዕድ አምልኮ ነው? አይ ጥያቄ ነው እኮ ይሄ። እኔም ጥያቄ እኮ ነው የምጠይቀው። እኔም ልጅ አሁን መንገድ ላይ ብዙ የክርስትና ምስሎች እናያለን እና በሱ ብዙ ሰዎች ያምናሉ። የከሌ ምስል ነው ተብሎ እና እሱን ሰዎች ሪሊ ያምናሉ ነው ብሎ እና የባዕድ አምልኮ ነው እሱ የጣዖት አምልኮት ነው። የለም የኔ ይበልጣል የሚሉ ሰዎች አሉ። የኔ ዘመናዊ ነው፣ ያንተ የኋላ ቀር ነው። እኔ ያው የኔ የሆነው የኋላ ቀሩ የኔ እስከሆነ ድረስ አንቺ ነሽ የኋላ ቀር የምትዩ እንጂ ለኔ ኋላ ቀር አይደለም። ለኔ ፈጣሪዬ ነው። የሱ የሆነው ነገር በሙሉ እንደ እርኩስ ታረጊውና ሌላውን ክርስትናም በይው እስልምናም በይው የራስሽን እምነት አጋነሽ ከክርስቶስ የተሰጠ ነው ከነቢ መሐመድ የተሰጠ ነው ብትይ ምንም ለውጥ የለውም። ያው the process is cultivating the native mind. ዋቃስ ቦታው የቱ ጋ ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ? እና አንቺ የምትይው ዋቃን ያምናሉ? አምናለሁ፣ እሱን አውቃለሁ። እኔ ውስጥ ነው እሱ ያለው። በእኔ ውስጥ ዋቃ ፓርቲክለራይዝድ ሆኖ ገመች ሆኖ ነው ያለው በኦሮሞ አመለካከት።